Hi guys, Ashamar Kapune, kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalala kabaja isinii qabaatucha har'a immoo jechuudha akka carraa kophaa kiyyaan jira jechuudha. Homtuullee na biran jiru qe'illee ko'uma kiyyaan ture sababa saniif jechuudha mee dirree bashannanaatti gadi ba'aa kophaa kiyya mana taa'uun na jibbisiise jedhee tanan dirree bashannanaa magaalaa Qarsaa keessatti kan argamtu ganda Duwwaa Lama istaayidoomii biratti gadi ba'ee jechuudha. Innaa gizee tokko tokko qilleensa biyya ofii jechuun waa guddaadhaaf waa hedduudhaaf nama fayyada jechuudha. Akkuma argitan ijoolleen ka magaalaa Qarsaa taatanii istaayidoomii kana jechuudha kan beektanis jirtu. Iddoo istaayidoomii amma sa'aatiin kun xiqqooshi sa'aatii guyyaadha. Qilleensi biyya keenya argitanii akkatti das nama jedhu jechuudha. Yoo keessa deeman, yoo keessa bashannanan, yoo iddoo isaa bashannana deeman jechuudha. Hedduu namatti tola akkuma argaa jirtanii kaa haala kanaan waliin teechan bashannanarra jirti ni bashannanaa jirti jechuudha. Innaa kanaan isiniin jechuu jaaladhu jechuudha. Shamarran biyya Arabaa jirtan hundumti keessanuu iddoo bashannanaa yeroo deemtanii kaa gola madaamii keessatti kaa kushiinaa madaamii malee homaa arguun hin jiru. Gaafa biyya ormaa keessa ba'anii bashannanan jechuudha. Baay'ee namatti tola. Akkuma argaa jirtan kun istaayidoomii magaalaa Qarsaa ganda Duwwaa Lamaati kan itti argamu. Ijoolleen nu daawwachiise walee iddoo kanatti akkuma argitan kan asiin gaditti buutu mannis keessa jira jechuudha. Kun iddoo istaayidoomii xumuramarra jira jechuudha. Beezawwee argaartuuti. Tabba darajaa kanarra deemu nama dadhabsiisan naan ta'e asirra deemu baay'ee tokko nama dadhabsiisa. Xiqqoo hiika Itoophiyaa wanni badde waa xaragachuun beektu jechuudha. Istaayidoomiin kun xiqqoo hin afaatiire. Sinjalaa dadhabdan talli keessan. Argitanii kophaa kiyyaan akkanatti jechuudha guyyaadha. Kophaa kiyyaan haala kanaan meelaalaa seechuu laalan akkatti ishiin bareedduu akkatti ishiin das namattuu akkatti ishiin namatti toltu laalame biyyattiin ta'e. Mee namni biyya akkanaa odoo qabu biyya ormaa keessatti jechuudha. Biyya alagaa keessatti gaafa akkas ta'u maal jettu ree ammasin. Egaa kana fakkaata kun naannoo kana ijoolleen beektaa yoo jiraattan duraan baadiyyaa iddoo midhaan itti faca'u turte. Amma garuu iddoo haala kanaan jechuudha magaalaa taateerti. Safara daasbooraa hin beekture. Duwwaa Lama safara daasbooraati jechuudha iddoon kun. Ijoolleen gizee asii deemtan amma kun ijoolleen naannoo kana mana qabdan kana fakkaata jechuudha. Haala kanaan magaalaa ajaa'ibaa taateerti. Akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha. Haala kanaan bareeddeerti jechuudha. Oromiyaan haala kanaan bareeddeerti keessattuu magaalaan Qarsaa. Haala kanaan waliin teechan ko'umashii bashannanatti qabde jechuudha. Naantee on kufeenyutu itti gaafatamaa. Ana moo isintu itti gaafatama. Doolaara natti ergitu yoo isin jalaa kufee lukatti cafe. Ittiin aan fayyaa waan ta'eef. Tabba qabaa. Tabbisaa kun asii gadi na bu'aa jedha jechuudha. Argitanii? Egaa kana fakkaataa hordoftoota keenya kottaa hojii fataa innaa hojii zanaa innaa gaafa biyya ofii galanii fataa jedhanii zanaa jedhanii bashannananii waa baay'eetu namatti tola jechuudha. Beezawwee ijoolleen biyya ofii galchanii dasi keenyaa hin taane maal faayidaa qabaaree. Kanaaf shamarran keenya biyya kiyyatti galee bashannanee fataa jedheen jiraadha yoo jettan maal jechuu isinii barbaada? Of taa'atii jiraadha jechuudha. Ofii keessanii qofa jiraadha. Biyya Arabaa gaafa jirtan mindaa ji'a san qofa ilaalinaa. Mindaan ji'a san dhufaa darbaadha. Akkamitti itti qabannaa mindaa ji'a qabanna laalame qabannaa itti baraa jechuudha. Qabannaa hin beektan taanan jecha namaa dhageessu taanan waan namni isin jedhe qofa dhageessu taanan waan keessa siraatan hin qabanne taanan rakkoo hantu keessatti dhuftu gaafa itti galtan ashkara dhiiraa taatu jechuudha. Baay'een ijoollee teenyaa immoo ashkara dhiiraa ta'aa jiru jechuudha. Ollaaniidhaan dhiira tokko jaalatanii
namu afaan itti banee suuraa ka'e itti ergee itti fakkeessisaa 24 sinii dawwalaa oole sinitti haasaa oole nama waa takka Itoophiyaa keessatti ijoolleen amma haala itti argite jira haala biyyattii teenya hedduu isaan argaa jira haala itti argatti baay'een isaanii ammoo maalidha akka gizee nuti biyya arabaa jiru akkas godhee akkana ta'ee asiin ba'ee achiin cabee gara naan deebi'ee gara siin deebi'ee akkas ta'ee jedhu jechuudha. Sinii galee miti garuu gaafa gara biyya keessanii galtan wanti jedhame sun hundumtuu maal ta'a sobaadha. Dubbii sobaa polotikaa akkanumaan fakkeessaa garagaraati malee wanta dhugaa irratti hundaa'e tokkollee hin argattanii jechuudha. Achitti kan nuun jedhan malee kan ijaan arginu hin jiru. Kan nuun jedhan baay'een isaa immoo gaafa biyya galtan soba ta'ee argitu jechuudha. Kanaaf biyya arabaa teechanii hin miidhamnu gaafa gallee nama taanee jiraannaa nama akkasii taanee jiraanna yoo jettan achitti sirritti dubartii cimtuu ogeettii haala itti fayyadama maallaqa mindaa keechanii haala itti fayyadama jireenya keechanii bakka yaada sammuu cimsaa maallaqni dhufaa darbaadha. Itoophiyaa keessatti maallaqni baala taateerti beezawwee baala jechuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo ammaatitti jechuudha namni hundumtuu xabshaayee kan waan godhu wallaale jechuudha. Kanaaf jireenya biyyattii keessa yoo tooftadhaan jiraattan malee baay'ee rakkoo keessatti kuftuu jechuudha. Gaafa rakkoo keessatti kuftan immoo rakkoo san keessa namni sin baasu hin jiru jechuudha. Argitanii darajaa irra ba'aa jira. Darajaan kun immoo baay'ee na dadhabsi iddoo bashannanaatti deemee darajaadhaan haala kanaan bu'aa jira. Argitanii miti akkuma argitan kanatti kana fakkaata dhugaa biyya ofii ka haala kanaan bareeddee Oromiyaan teenya sinin jechuu jaaladha. Naante deemte biyyi teenya ka biyya arabaati olitti akka bareeddu abdii guddaan qaba. Manneen ijaaramaa jiranillee manneen kwalitii ta'e baay'inaan hundi isaatu jechuudha. Egaa kana fakkaata istaayidoomii kan amma galgala kana xiqqoo ture sa'aatii tokkoon boodatti jechuudha. Namoonni kuwaasii taphatan ni guutuu jechuudha. Kana fakkaata hordoftoota kiyya naante yoon kufeenyutti gaafatamaa tokko jedha. Lama jedha. Ibannatitti taa'een bu'amu akkaman godha 3 4 arfaffaan na teechisti naante taa'een maan buushee midhaatiire nan uttaalaame way kottee na cabde har'a ka haala kanaan zooraan oolee bayzawee kophaa kiyyaan deemaa ta'e olii gada zooraa oolee nan deemaa oolee achan deemaa san deemaa haala kanaan dabarsee jechuudha. Egaa kana fakkaata wanti jiru hundumtuu baay'ee namatti tola. Baay'ee das namadha jechuudha. Maal isinitti fakkaata biyya ofii galanii gaafa akkanatti bashannanan haala kanaan gaafa bashannanan baay'ee das namadhaati. Oromiyaa jechuun kana fakkaata jechuudha. Hundaaf walii galatti turtii gaarii isiniif haa ta'u walitti deebina yeroo biraa walitti deebinaa ture.